Ayya babaaru fafayyaa jenna jaalatamtoota daawwattoota qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii dhiita keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork torbaanii guyyaa wiixataa isanii dhiyeessaa turreen akkuma kaan namoota gargaraa hayyoota Oromoo abbootii gadaa jaarolee biyyaa nam siyaasaa qaamolee gargaraa isanii dhiyeessaa ture. Ardi immoo torbaan aduu guyyaa kaleessaa sababa isan jalaafneef keessaa abtaayee danda'a qondaaloo DP olaanaa waliin beellam qabnu turre beellamni sun nuun milkoomne kanaaf har'a wiixata dabarsin abtaayee keessummatii waan taateef ulfaadhi galatoom duratti. Ayyee keessummaa tolchitee waan affeerteeffatillee ulfaadha. Tanumaan itti xeeyyana dur irratti maqaa gizee intarviiyuu sii bilbilee maqaan kii taayee danda'a qofaa miti abbaliiban jedha abbaliiban moo taayee siin jedha intarviiyuu tanaaf. Intarviiyuu tana nami dhaga'u taayyeettis na beeka. Abooran immoo abbaliiban naan jedhee jira. Lachuu wal cinaa qabdeetume oofte hin badu. Mata dhiiraati gaafii jalqabaatiin itti xeeyyanna waggoota wayiin duratti ODP ergamurraa erguutti giza jijjiiramu tiimii jajjabsu qabatanii baatan tiimii lamma jedhamtu tiimiin sun amma akka lubbuun hin jirtu dhageenya warri tiimii sun kee jirullee hedduun isaa sababa adda addaatiin dhiibamuu darbatamuu dedeebanii dubbachaa turan amma tiimii kamisaniin jenna tiimii Abiy Ahmad jechuu dandeenya. Amma gaafa duraa wanni tiimii ta'uu nu barbaachise maalinni ka jedhu laaluun guyyaa sun roorroo keessa turre namni amantaadhaan waliinaa isaanii baay'een turre ijaaramni diinaallee caasaa keessa ture sodaat ture kanaaf amma namni hagoon wal amanu bakka bakka walitti dhufee informalii gruupii ta'uun barbaachisaa ture. So tiim lammaa jennee akka itti baane moggaasa sanis goonee hin deemneef rakkoo suniif boodarra gaafa injifannoon dubbiin xumuramte waan san informalii godhanii garee xiqqoodhaan qabuun barbaachisaa waan hin turreef. Kanaaf tiimii jijjiirsitan. Tiimiin akkasumatti paartii hundumaa miseensi paartii ijaaramni jiru hundumtuu socho'ee qaama waan sanii ta'e ODP erga taanee booda ganaa achi keessatti tiimiin wanni barbaachisuuf hin jiru gubbaa haga jalaatti bitaa mirgatti hundumtuu wal faana bilisummaadhaan hirmaachuu waan danda'uuf sodaanis waan hin jirreef wanni bakka tokkotti waan xiqqoo keessatti qabanii deemaniif waan hin turreef sababa saniif tiimiin wanni jedhamu hafe malee namoonni gaafa san tiimii san keessa turan jaallan gaafa san ibidda jala dhaabbatanii dubbii fuulduratti oofaa turan hundumtuu hooggansa olaanaa paartii ODP keessatti dabalameetu akkasumatti dhufe jechuudha. Injigamee diigamee faca'ee jedhan sun akkasii miti. Ayya wanni gaafas tiimiin barbaachiftee fi qabsaa'uuf gaafi saba deebisuuf akka ta'e nutti himtanii wanni sun achiif godhuu nutti himtan amma akka jettanitti gaafi uummata Oromoo gaafate keessa sana eegee ODP taatanii illee wanni san deebiftan maal dhimmi magaala Finfinnee tokko nuu kaasuu dandeetti dhimma magaala Finfinnee ijoo guddoo dubbiin afaan Oromoo ijoo guddoo dubbiin daangaa ijoo guddoo gaafileen sab kana hedduun qaawumatti isaan tireen ijoo guddoo sun keessa tokko hadee deebifnee tan qabdu. Gaafii baay'ee deebifnee jira. Qabatamaatti gaafiin Oromoo tokkoffaan gaafii abbaa biyyummaati biyya tana keessatti akka lammii lammaffaatitti lakkaa'amaa ture ammoo aga dhaabbata isaa biyya tana keessatti aangoo isaa malullee hin arganne biyya keessatti gara olaanutti odoo hin ta'in qe'ee isaatittuu gadittuu godinattuu aanattuu naannottuu harka nama biraatutu dhufee akka inni itti bobba'u akka inni itti galu itti himaa ture. So kun cabee jira. Kanaaf Oromoon abbaa biyya ta'ettani? Oromoon abbaa biyya ta'e. Abbaa biyya ta'uu isaatii fi abbaa biyya paartiin Oromoo aangoo qabachuun irratti kiiloo taa'u waan tokko Oromoon faayidaa isaa argachuu qaba argatee jira duubi. Amma abbaa biyya ta'e. Laal Oromoon faayidaa inni argatu qaba akkaatuu jette. Faayidaan Oromoo tokkoffaa waan kaleessa yookaan waggaa 10 dura waggaa 20 dura yaadne sun isa qofa miti fedhiin Oromoo. Fedhiin Oromoo waan har'a jiru kunu boru ambiraatiitti jijjiirama kunuu gaafa jalaa deebi. Gaafa duraa Oromoon bilisummaa hin barbaada. Miidiyuumamma ittiin dubbachaa jirru kun waggaa tokkoof walakkaa dura miidiyaa kana laaluu yakka ture mataa isaa. Ati illee ammas jirta as seenuun ulfaata ture.
amma seentees dhuftee jirta. Wanni kun karri banamee jira. Oromoon waan barbaade dubbatamaa akkana jettee namni amma jedhu hin jiru. Waan barbaade Oromoo qofa dubbataaf taa'e. Jechuun kana cufuma dubbata akka Oromootti nu dhimmi keenya sun guddoon akka Oromoo waan taateef Oromoo waan adda gaafate qabsaa'eef sun keessa. San kaasu jira kanayyuu gaafatee jira. Bilisummaa barbaadee jira Oromoo. Gaafa san bar namni nama ukkaamsu jira han ukkaamamu jira. Namirrayyuu olitti ukkaamsaan Oromoo irra ture. Dimokiraasiin tun gaafa dhufte gaafa namayyuu wal qixxeessite deebii guddaan ka deebi'e Oromooti. Namni biraa gaafa sanuu relatively wayyaa qaba. Jechuun of course an Oromoodhaan qixxeetti qabsaa'ee rakkataa ture waan jiruufi gaafiin kun nama biraati. Garuu immoo gaafiin kun ka Oromootii miti jechuun dandeenya. Hin danda'an. Ka Oromootii miti jechuun dandeenya. Oromoo waan barbaade dubbachuu hin barbaada. Oromoon bilisummaa miidiyaa akka jiraatu hin barbaada. Oromoon abbaa barbaade filatuuf dirreen dimokiraasii akka bal'atu hin barbaada. Gaafii Oromoo nuyi waan deebifnu qabna. Kan immoo nutti mul'atiin ka sagantaa nurraa adda qabus abbaan biraa yoo jiraate saniif filatuudhaaf Oromoon hiree argachuun kun Oromoodhaaf gaafii ture. Maaliifuu akkaataa filannoon akkaataan hin beekama kanaan dura. So kunuu gaafii Oromootii miti namni yoo jedhe dogoggora kun miti isa. Kun gaafii Oromoo callaa miti hin jenne Oromoon akka sabaatti qabsoo godhamtu keessa gahee olaanaa qaba. Gahee olaanaa qaba kanaafuu waan biicaala argachuu qabaa doon ta'ini waan qabsaa'eef qaba namni cuftiisanillee gaaftii ijaartanii qabsooftan suni waan achiif godhu feetan qabdan. Achievmentiin keessan hangum siyaasaa qabachuu moo gaafii Oromoo deebisu? Achievmentiin keenya aangoo siyaasaa qabachuu keessa jira malee aangoo siyaasaa qabachuuf miti. Aangoon siyaasaa meeshaa ittiin waa tolchani malee mataa isaatti galma miti jechuudha. Erga bakka san seente immoo erga aangoo kana qabatte immoo waan tolchitu qabdu. Biyya kana keessatti rakkoon diinagdee, rakkoon siyaasaa, rakkoon hawaasummaa waan yeroo gabaabaa keessatti dhalatee miti. Gaafiin hirmaachisummaa, gaafiin walqixxummaa biyya kana keessatti qaatarraa ukkaamamaa dhufe jechuudha. Fayyadamummaan diinagdee gaafiin korraapshinii wal qabatee jiru qaatarraa qalbii namaa ani caasaa mootummaa keessa jiru qofa odoon ta'in achi alayyuu ka jiru nama korraapti godhee waan baay'eedha wanni badee jiru jechuudha. So kana sirreessuuf yeroollee hin gaafata, yaada haaraa fiduu hin gaafata, ijaarama sirreessuu hin gaafata, waan baay'eedha ka gaafatu. Asuma sedhaaba eegii sirreessuu qabanii dhuguma waan hedduu sirraa'uu danda'a. Mootummaan Abiy Ahmed hammaan tana aangoo biitana bulchuu harka qabu. Hojiilee gurguddoo akka addunyaatti Nobel Prize lakka injifatu gargaaran hojjetee jira. Waan gurguddoo midhaasee jira. Waldhabdee adda addaa raarsee jira. Gaaffii Oromoota yoo dhugumaaf deebisuuf fedhii qabaate agarum cufgisee dhabdanaaf taa'ee. Gaaffii Oromoo deebisuudhaaf fedhii hin dhabne. Gaaffiin Oromoo deebi'ellee jecha jiran. Hanaaf hin jiru jecha hin jiru. Gaafiin Oromoo. Hadeebii keessa tokko dunaa kaaftee dhibee kareefu kaaf malee gaaffilee gurguddoo akka ijoo sabii kun gaafate hadeebiftu fakkeenya hadeebifta. Gaafiin Oromoo amma maaliin? Magaalaa Finfinnee sii kaasee ture, dubbii afaan Oromoo kaasee ture, dhimmi daangaa kaasee ture, ijoo gurguddoo waan ta'aniif jechuu keessa. Dhimmi daangaa jira. Dhimmi Finfinnee, dhimmi afaanii jira. Dhimmi afaanii wajjin yoo wal qabatee kalaallu taate dhimmi afaanii seeraa wajjin waa wal qabatu, heeraa wajjin waa wal qabatu. Gaafiin kun akka deebi'u gaafannee jira duraanii amma immoo akka deebi'uuf hojjechaa jira. Akkanumatti afaan Oromoo boruu ganam afaan federaalaa haa ta'u jechuu hin dandeenye. Maaliif hin dandeenye? Dubbiin sun heera irratti barreeffamee jira. Heerri kun fooyya'uu qaba. Heerri kun immoo akkamitti fooyya'a? Tartiiba ittiin fooyya'u mataa isaa qaba. Naannoleen biyya kana keessa jiru haa fooyya'u jechuufu akkaataan itti hidhamee jiru keessa 9 keessa 6 deeggaruu qaban fooyya'u. Agartee mana marii federeeshinii keessatti fi manni marii bakka bu'oota uummataa walitti dhufanii bakka tokkotti harka 2/3dhaan wanni kun fooyya'uun jiraachuu qaba. Kanaaf piroosesii gaafataa jechuudha. Piroosesii gaafataa kan ammoo gochuudhaaf hariiroo Oromoo fi naannolee adda addaa wajjin jiru gaafii afaan Oromoo barachuun Oromoo qofaaf odoo hin ta'in sabaaf sablammii biraatiif illee akka fayyadu. Itoophiyaadhaaf faayidaa akka qabu. Itoophiyaa fi Keeniyaa walitti hidhuu akka danda'u. Itoophiyaa fi Somaaliyaa walitti hidhuu akka danda'u. Itoophiyaa fi Tanzaaniyaa walitti hidhuu akka danda'u. So hundumtuu hubatee
waan kanarratti deeggarsa akka nu kennu akka nu wajjin dhaabbatu fi afaan biraatis afaan silaa Itoophiyaa fi biyya biraa walitti dhuu danda'an hundumtu wajjin dhufee saayinsiidhaan laallamee akka wanni kun dhufu kana gochuun maal gaafii Oromoon gaafatu kan heeraan haa deebi'u heerri biyya kanaa haa kabajamuu namuu jedhee itti hin jiru heerri cabee jechaa turre kanan dur amma haa kabajamuu jechaa jira namni amma gaafatus heerri haa kabajamuu malee heerri haa cabu namni jedhu hin jiru. So karaa kana hin deemne yoo ta'e akkaataan itti deemaa jirru kun sirriidha inni tamannaa. Makkan uummatatti mina uummata fakkeenyaa fi gaafii Oromoo gaafachaa turu waggootaa fi dhiyootan ammoo gad baatanii waan burjujjii uummata tokko uummatatti himtan afaan Oromoo afaan shawwalii afaan hojii paartii keenya goonee jettanii turtan. Uummati Oromoo gaafiin afaanii gaafiin ilmaan ofitti wareegee gaafiin qabsaa'aa fi ture. Afaan sabguddaa afaan ardii Afrikaa kan keessatti iyyuu Keenya Tanzaaniyaa Ugaanda dabalatee baay'inaan dubbatam afaanota gaafiin akkasiituun kahin ka kiraateeriyaa sabaallee yoo laalan waliin madaal waliin gabbaanii afaan Oromoo afaan paartii goon jechuun saba kana qoosum taatu. Afaan Oromoo afaan Affaar wajjin afaan Somaalee wajjin afaan federaalaa yoo ta'e kanan dura sonni jechaa jiru afaan Oromoo Amaarinyaa wajjin yoo afaan federaalaa ta'e akka itti yaadamu sun jijjiiramuutu irra jira dhiibbaan Amaarinyaa irra gahu hin jiru. Agartee waan afaan Somaalee jechuun beek Somaaleen uummata guddaadha dhugaa dubbatan Keeniyaa keessa jira Jibuutii jira Somaaliyaa jira Itoophiyaa jira biyya 4 jira so amma akkaataa afaan federaalaa itti goonu nu amma biyya harkaa qabna akka kaleessaa namni karaa irra bahee yookaan rasaasan dhumee yookaan maaliin dhahee ta'ee gaafatee akkasitti yoon tahin wanni kun gaafii miti jechuun biyya kanaaf maal tolchaa biyya kanaaf maal fayyadaa gaafa kana immoo yaanu Oromoodhaaf immoo deeggarsa akkamii finnaa gaafa gaafii uummata biraa wajjin deebiif gaafa walqixxummaa gara naayis fin gaafa gara naayis fin wanni kun Oromoodhaaf akkamitti tumsa sassaabnaa fedhii Oromootirra gaafii Oromootirratti Oromoo waanuma ofii kanayyuu kophaa isa dhiibuun qabu obboleeyyan isaa wajjin ta'ee sirriitti wal faana. Obboleeyyan waliin gaafii dhugaa qaban gaafachuun obboleessummaa hin diiddi abtaayye fakkeenyaaf Oromoon gaafii dhugumaan qabsaa'ee fi namxeenna bulchaa jedhanis san tamanina san kennanii gaafii sun siira sili deebuu fi qabdi malee obboleessi dhibii daradha jedhee Oromoo waan qabsaa'eef dhabuu qaba waan lubbuutu bareedu. Laakki waan Oromoon dhabu hin jiru. Waan Oromoon dhabu hin jiru. Oromoo waan dabalatee argatu malee waan dhabu hin jiru. An qabsoomuufis kanaaf garuu Oromoon gaafii isaa humni tumsu yoo dabalame gaafiin Oromoo salphaatti anarra jiru qofa odoon ta'in kaboruu dhalatus deebi'uu danda'a jennee waan amannuuf akkas goone. Sappoortii sun guurratutti gaafiin Oromoon deebinee kanaafu koomiin uummati kaasu dhugumaa jechuudha gaafileen sabi qabsaa'ee gamma akka hin deebine namanti sanillee. Gaafiin Oromoo laala amma laala waan duratti siin jedhe jidduu hedduudhaan wanni ciccitu yoo jiraatuyyuu dubbiin afaanii akkan siin jedhe heeraan deebi. Heerri kun immoo namni tokko akka kaleessa warri duraan aangorra ture yeroo barbaadanitti waan fe'an cabsanii yeroo barbaadanitti immoo waan fe'an daranii tolchansanii tolchinu heerri kana itti amanna wanni fooyya'oo jiraate karaa heerri ayyamuun akka fooyya'oo barbaanna. So kana gaafa goonu immoo namoota uummata biyya kanaa naannolee biyya kana keessa jiran hirmaachisuun nurra jira amansiisuun nurra jira bulchiinsi nuyi harkaa qabnu kun fedhii isaaniitiinis akka faallaan ta'in fedhiin teenyaaf tasaanii akka walitti hin buune hubachiisaa deemuun nurra jira biyya takka waliin ijaaraa jirra akkasitti ka hojjechaa akkasi kalaalluuti mee gaafiin Oromoo gaafii gurguddoo gaafii sun ammoo ODP'n yeroo uummata Oromoo qabsootan dhiibii armaan ga'u gaafii teessanii deebifna bakkaan isanii baafnatanii waa dagaltanii gaafii tan irra fuutanii maqaa OPDO sullee jijjiirtanii ODP gootanii ODP'n atoo gaafii saba tokko hin jijjiirin ammoo dhiyoo tanaa EPP jedhee maqaa dhibii horatee as ba'e kun maaliif barbaachise? Kun waan barbaachiseef kanaan dura caaseffama adda waa'ee keessa turre yaadamni ittiin qajeelfamaa turre immoo dimokiraasii warraaqsaa jedhama. Achi keessatti akka rakkootitti wanni ati ilaaltu rakkoo gurguddaatu biyya kana keessatti uumamaa ture. Yaada saniin caasa saniin wanni sun qalbii namaa keessatti waan uumu qaba jechuudha. Adda waa'ee yookaan immoo EPRDF gaafa jedhanii waan namni itti wal bira qabsiisee ilaaluu jira. Wanni jijjiirame baay'ee jira. Akkaataan manni murtii kaleessa itti turee fi har'a itti ture baay'ee garaagarummaa qaba.
akkaataan raayyaan ittisaa kaleessatti turee fi har'atti jiru garaagarummaa qabu. Akkaataan poolisiin wanni baay'een wanni jijjiirame baay'eetu jira. Haa jiraatuyyuu malee immoo gaafa adda waa'ee namni jedhu waan nama yaadachiisu qabu. Tokko kana caaseffamni sun. Yaadamni sun immoo lammaffaa yaadama ofiifuu rakkoo dhale yaadama ofiifuu rakkoo ta'e. Amma naafsi waan ta'e irratti akka wal shakkinu yaada shakkii oofu yookaan misoomaa siin jedhaa kaan farra misoomati kuni maxxanaa siin jedhaa kaan jedhaa waa wayii addaan qoodu malee akkasitti ilma namaa kan yaadama ilaalama wal guutuu ta'een hin laalu. Ifama abdaa yaasuma si dhaaba. Yaadni sun rakkoo. Kanaaf yaadni kun jijjiiramuu qaba dur. Yoo akkas siree wanni sanii fi dhaabdanii fi leegaasiin isan duraan qabdan bada waan ta'eef maqaan sunu sammuu namaa yoo dhufu namii waan jibbuuf akkuma ODP jijjiirtan sun jechuu kiyya. Paartii haara jijjiiruu fi akka namni san hin jibbin akka namni san hin shakkin tolchuuf malee gaaffii saba deebisuu fi miti akkasitti hubadhe tokko. Lammeessooni mee paartii tan nama dhaabee warri dhaabsuun cuftaa gamman jira. ODP kee warri qalees Oromoo ijjeessaa hidhaa ture guutuun keessum ciisa. Aduu namni hin jijjiirin sunsum jijjiiruun itoo mi'eessiti. Gaafa dura wanni sirrii jala muramee beekamuu qabu maali? Gaafa maqaa jijjiirtan, gaafa caaseffama jijjiirtan, gaafii sabaa deebisuu fi miti ilaalama namaa keessa waan jiru saniif jecha an jedhu sun sirrii miti akka ati itti jettu. Bakki sun dogoggora. Maaliifuu wanni nu jenne maali? Yaadamni sun caaseffamni sun mataa isaatitti rakkoo waan ta'eef innuu rakkoo waan dhaleef yaada san qabatanii ijaarama san qabatanii rakkoo an Oromootis haa ta'u ka sabaaf sablammii biyya kanaa hiikuun hin danda'amu. Federaalizimii silaa kanaan dura heera irratti kaayanne san kan ofiin of bulchuu fi ammoo akka dhaabbata ofiititti akka gahee ofiititti hirmaatanii waliin biyya bulchuu sun wanni sun mirkaneessuu hin danda'u. Hidhaan achi keessa jiru sun hiikkachuudha qaba. Gaafii Oromootis haa ta'u gaafii sabaaf sablammii biyya kana deebisuudhaaf tokko caaseffama san diiguun dirqama. Yaada sanis diiguun dirqama. Yaada haaraa yaada silaa namaaf nama wal jala hin dhaabne sabaaf saba wal jala hin dhaabne amantiif amantii wal jala hin dhaabne kan lammiilee biyya kanaa sabaaf sablammii biyya kanaa ija tokko laalu yaadama hundumtuu yaada isaa walitti fidee humna isaa walitti fidee waan kophaa qabu kophaa qabatee waan waliin hojjetu immoo akka dhaabbata isaatiitti waliin keessatti hirmaatee hojjetuu danda'u waan akkanaa fiduu qabnaadha. So kun kana gochuun gaafii uummataa deebisuuf durattuu sitti meera jalqaba hoggaan jalqabe maalirraa jalqaba aangoo qabachuun namni mataa isaatitti aangoo qabachuun galma miti. Aangoo kanaa waa hojjechuu. Aangoo kanaa maal inni wanni hojjettu atamma waa wayii yoo feetu waa wayii fakkeenyaaf kaampanii wayii ijaaruu yoo barbaadde kaampaniuma wayii biizinasa wayii ijaaruu barbaadde gaafa duraa kaampaniiwwan duraan jiran hoo duraan keessa jiraattee keessa bahuu haa barbaadde waan bira maal inni rakkinni isaa ilaalta erga san hubattee booda yaada kamirratti hundoofteeti kaampanii dhaabuu akka barbaaddu riisoorsii isaa akka argatu waan kana ilaalta. Erga kana ilaalte immoo caaseffama akkamiitiin waan kana galmaan gahaa jetta. Wanni ati yaadde maqaa biraandii waan sanii gurguruu miti waan barbaaddu qabda. Kanaaf waan barbaadnu achiif goonaaf hojjetu. Kanaaf waan barbaadnu achiif gochuuf waan kana tolfan ijaaramnis meeshaadha malee galma miti mataa isaa waan ittiin hojjennu waan qabnuuf. Isa nama mootummaa Abiy Ahmad uummati san filateeti miti kan gubbaa jirtan qabsoon dhuftanii qabsoo sabaa taasisan fiiti. Murteessuuf jettan kan fakkeenyaaf amma ati toltu ODP'n dhaaba Oromoo bakka bu'aa indipendantilee Oromoo faayi tolcha paartii kan jissuuf yookaan diiguu fi Oromoo mari'attanii. Akka waliigalaatitti dubbiin paartii ilaallata. Kana namuu beeku irra jira. Miseensi paartii sunuu miseensa miliyoona 3 akka qabnu hunda bira ga'uun akkaataan paartiin itti ijaaramu. Paartiin ijaarama qaba. Koree hojii raawwachiiftuun qaba. Koree giddu galeessaa hin qaba. Isaanii olitti yaa'ii hin qaba. Achii booda ijaarama garaagaraa hin qaba. Haa ta'u karaa kanaan gaafa yaa'ii jimmatti geggeessine kallattii muummichi ministeeraallee itti aanaan paartii keenyaas kaa'an jira. Wanni sun maal tokko yaada haaraa Oromoofis Itoophiyaafis gaanfa Afrikaafis ta'uu danda'u
viidiyoo isaa deebitee dhaggeeffachuu hin dandeecha. Fiiduu hin dandeenya. Fiiduus qabna. Waan gadaarraa madde ka jedhu kallattii keenya jira. Achittu. So gaafa achii dhufnu akkasitti warra Addawaayoo wajjinis yaa'ii hawaasatti taa'ame irratti wanni yaa'iin sun kallattii kaa'ee qaba. Naanna'ee ODP'n paartilee biraatii wajjin dorgomuuf dhufa malee jechuun yaada isaa Oromootti gurgurate Oromoon yaadii inni harkaa qabu kun siyaasa irratti wanni inni qabatee dhufe diinagdee irratti wanni inni qabatee dhufe yoo sirriidha ta'e filata. Isaan bitta ka gurgurachuu dandeettan yoo abbaa aangoo sunuu ka qabaatan taate isanii qabsoo sabaatiin dhuftan ODP'n gubbarra san ergu malee humna mootullee hin qabdan. Sabi meeshaan itti sanii kennu sun irra deebisan uummata gurgurachuun korraapshinii ta'uu. Lakki tun akkasii miti. Tun akkasii miti. ODP illee OPDO illee taanee ka jaaramne Oromoo mari'anneeti miti. Kanaafuu uummata Oromoo dhiban jechuudha. Uummata Oromoo wanni dhibu jira. Uummata Oromoo hambiraatis namni Oromoo mari'atee ijaarame hin jiru. Rakkoo Oromoo laalee rakkoo Oromoo kana maalinni jedhee addaan baase akkamitti immoo furamuu danda'a jedhee gurmaa'insa mataa ofii namuu akkasitti ijaarrate. Abaawoon illee Kaafaa'oon illee ODF faas hundumtu namni Oromoo maal isin ijaaru jedhee ganda keessa deemee nama hunda gaafate so akkanatti naa jedhaa jedhee Oromoon sagalee itti baase paartii akkanaa maqaa akkanaatiin yaada akkanaatiin naa ijaaraa jedhee namuun jiru. Hin jiraatullee waan akkanaa borus bakka akkanaatti burjaajii uumuun sirrii miti. Paartiin akkanatti ijaarame addunyaarras hin jiru. So paartiin aniifatam walitti dhufne yoo paartiin amma keessa jiru kun naa ta'uu baannaan walitti dhufne nama biraas maal inni rakkoon Oromoo eessa jennee mari'anne achii booda paartii dhaabuun nu barbaachisa hoo jenne akkasitti deemnee dhaabna erga dhaabne uummataan mari'achuu baattan illee uummata bulchuu jirtanii kanaafuu yoo isaan hin mari'anne wanni tokkollenis malee hin taane uummati yoo sanirra akka miidham taate protest godhee isan buqqisuun danda'a jechuudha oomna ol isan itti taatan mirga qabachuu akkas uummanni immoo yoo isa miidhan kaleessas mirga qaban manna irra qofa miti borusiif taanis wanni mootummaan tolchuuf wanni paartiin tokko tolchuuf fedhii faayidaa isaa eeguu qaba. Fedhii faayidaa isaa kana laalee yoo fedhiin faayidaan isaa karaa nagaa mari'atee akka deebi'uuf godhuu danda'e ta'uu baannaan immoo filosoofikalii kun yoo wanni Oromootti roorrifamu jiraatu Oromoon roorroo ofirraa ittisuu hin danda'a. Har'as borus kaleessas hin danda'a. Yaa saatiin qabnullee waan taatuuf siin ariifadha. Paartiin waan fedhu murteeffataa uummatatti fidee gurgurataa jettan. Kanaafuu murtii paartiitiin hojjetanii jirtan. Murtii paartiiti. EPP ta'uuf paartiin keessan amantee jirta abtaayee. EPP miti amma actually erga mari'annee booda PP Prosperity Party. Itoophiyaa dura kaaftanii. Akkasumatti maaliifu namni Itoophiyaa maalii wanni jedhan suni nuyi paartii Indiyaati miti actually ka Ameerikaatis miti ani Itoophiyaati hin beekama waan beekamu deddeebi'anii yaamuun hundumtuu waan akkas ofiin jechuuf wannoo jedhaniif waan barbaachisaa yoo nutti hin fakkanaaf Prosperity Party paartiin keenya waan kana gaafa tolchin. Maqaan paartiin sunumaaf mootii qoma maqaa Itoophiyaa kan sodaatan isaanii. Laakkee wanni sodaan nuuf hin jiru maaliif sodaan? Itoophiyummaa keenyatti shakkii hin qabu. Itoophiyummaa Oromootis shakkii hin qabu. Gaafiin Oromootis Itoophiyaa keessatti deebi'eenneeti anamannu. Kanaafuu EPP gootan. Prosperity Party kana paartiin keessanii lama. Gabaabatuu qaba wanni dheeressinuuf hin jiru. Itoophiyaa ta'uun keenya garuu already guaranteed nu hin beekama. Waan beekamu waan deebinee jennuuf hin qabu. Kanaaf kabiraa miseensa keessanii mari'attanii miseensa keenyaan tokko sadarkaadhaan wanni mari'atamee jira. Wanni naa bakka hin jirretti naa ol qaamni jiru koreen nu jiraawwachiiftu nu oli dura taafitti aanan nu oli bakka itti mari'atamuu qabutti akka Addawaayitittis wanni mari'atamee jira. Akka ODP'tittis mari'atamee jira. Koree giddu galeessatittis olama mari'annee jirra. Achi gadittis immoo yaa'ii ariifachiisaan irratti mari'atee dubbii ilaalee murtii kennee jira jechuudha. So wanni achirraaf immoo dhawaatuma mari'atamaa deema malee. Marii teessan tan irratti hoomiin adda adda san qunnamuu dhageenya. Miseensummaan keessan keessa marii san mari'attan suniin information adda adda nu dhaqqaba turte uummati paartii teessanuu keessa namni mormaa ture. Asum deebisii ittaanaan paartii ODP Ablamma Magarsaa mormuusaa uummata bal'aa ifa mormee ture.
as keessa koomiin guddoon jiraachuu dhageen. Ammoo san mormii uummata dhiis ta'uu uummata mun dhiban jettanii jirtanii paartii teessaniyyuu akkuma musaniin dhibanii murteessitanii jirtan. Kanaafuu waan parsan ruul ta'uutiin jirtu wanni keessan kun. Waan parsan ruul akkamitti taatiree atu filaan garta. Akkan. Hooggansi paartii kanaatis nam tokko lama miti baay'eedha. Mari'anneerra bakka mari'annetti agam beekutti waliigalteedhaan wanni murtaa'e agam beekutti gaafii immoo namuu kaasee jira. Gaafii ati kaasaa jirtu kan wanni kun gaafii Oromoo wajjin akkamitti deema ofiin of bulchuudha wajjin maal fakkaata gaafii afaanii wajjin maal fakkaata gaafii Finfinnee wajjin maal fakkaata akka jedhu namni gaafii kaasee jira. Gaafii san irratti yaanni kennamee mariin bilcheeffamee eessatti yoom maaltu ta'uu akka danda'uu fi caaseffamni paartiitii fi caaseffamni federaalaas walitti akka hin buune qarqaratti immoo baatu biyya kana keessa yaada sadii jira siyaasa irratti. Gam tokkoon warra maqaa sabaa dhaga'uun barbaanne caafii mirgaar caafii bitaa jechuu dandeecha qarqara san ka jiru jira. Waan lammii malee waan sabaa dubbachuun hin ta'uu wanni jedhu jira. Gamanaan immoo waan sabaa malee waan Itoophiyaa waan biyyaa waan waliigalaa dubbachuun hin barbaachisu waan jedhu jira. Achi hedduutti immoo kanas yoo waliin madaalchifnee deemne malee wanni kun rakkoo ta'a. Isaan kan keessaa kan? Nuyi jidduu kana jirra. Baalaans gootan. Ka sabaallee, ka paartiillee, ka lammiillee waliin deemsisuu jirtan. Wal faana jiraachuutu irra jira. Kanaafuu miseensi paartii keessanii dhimmichi mormuun hin jirta jechuudha. Miseensi paartii keenya namni gaafii kaase amma sadarkaa mormiititti ka jedhu jechuun yoo mormames rakkiin hin qabu kun yoo mormame namni amma yaa dimokiraasii jechuun ati sinuma beekta biyya irra turtee dhuftees yaa Keeniyaa ollaa teetii tanas hin beekta dimokiraasii gaafa jedhan yaa waa hunda irratti namni walii galee jechuu miti. Namni waan baay'ee irratti walii galee amma waan irratti walii hin galle qabaachuu hin danda'a. Yoo danda'anii sagalee guutuudhaan walqixxee murteessan baay'ee gaariidha. Yoo sun hin ta'in immoo sagalee kennanii caalmanaan akka itti murteessan jira. Haa ta'u immoo hoogganni keenya keessatti jaallee lammaa wajjinis wal qabatee akka itti dhufne hin beekna. Gaafa ibiddaa sun gaafa rakkoo sun hojii turre jaala keenya adda duree ibidda jala dhaabbatanii nu hoogganaa turani. Kabaja qabnaa fi ulfina qabnaa fi bakka garaagarummaan jirutti garaagarummaan yoo jiraate wanni silaa gaarii ta'u keessatti dubbachuun keessumatti fixachuun gaarii ture. Yaa jaalkeen eegi waan lammaa kaasuun waliin eegitti boroomsite kabaja qabnaa fi in jaalannaa jaalkeennaa jettanii jirtanii jaalkeessan ka kabajan hawumatilleen sababa isaa san kabaju mar dhiftanii eegi Itoophiyaa guutuu idaa of murteessitan. Inni rifne lakki inni rifne ammasi akkaataan jaalammaan dubbiitti kaasanis hir'ifameera ka jedhu hin jiru. Ammoo soda qabaachuu ammoo dubbatee jira. Lakki ammoo aga paartii keessa bayi jedhanii dhiibanii na baasanitti qabsoo sabatti fufu dubbate paartii keessa dhiibame bahuyyuu yaa'u sodaate jechuudha lammaan. Lakki sun amma wanni amma paartii keenya keessatti kanaan duras barame namni yaada addaa yoo qabaate yaada addaa qabaachuun cubbuu miti. Amma wannummaan amma walqixxummaan adda waa'ee keessatti dhufuu qabaa jedhamee amma wanni baay'een cabee dhufe kun dur nama gamaggamsiisa. Oromoon waan isaa malee hin arganne rakkoodha. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba jedhanii OPDO keessa ta'anii gaafii sun kaasuun nama gamaggamsiisa. Haa ta'uyyuu immoo malee gaafa sanuu gamaggamaniitu waan ta'e achumatti dhiisan malee akka silaa paartii biraa wal muranii wal darbanii wal jechuun waan baay'ee wal qusachuu ture gaafa sun. Har'a immoo waa hundi cabee bilisummaa miidiyaatis dhufee namni jaala keenya nu wajjin ibidda keessa dhaabbatetti dhiisiti kaanan asuun turin kan nu wajjinuu walitti dhukaasaa turan akka paartiittis akka mootummaattis sanii miti ka barbaachisu koottati yaadan dorgomnaa olaantummaa yaadaa
ti bakki kennamuu qaba. Falmii yaadatiif bakka kennamuu qaba wanni jedhametti so bakka biraatiif bakka dhufee namni waliin haasa'utti wanni yaada isaa maa akkanatti yaade jennuuf hin jiru jechuudha. Asirratti maa akkanatti yaade jechuu baattus fakkeenyaaf eegii Obbo Lammaa Magarsaa gabbee viiyoo irra sun dubbate waan uummati bal'aan dhaga'ee hoomii qabu akka waan kan itti namin jalqaba irra kaasa akka morma ture dubbatanii atammoo fuul feesbuukii hankeetii irratti immediately waqortee turte gaafa 30 jechuudha. Dubbii gizetti keeyyattu jaalle Lammaa Magarsaa ida'amuu fi waan kan akka falman dhageenne viiyoo ettimee namni mormelleen hin jiru qoree hojii raawwachiistuu gubbaatti akka baasuu sabatti argee qoree wannii gubbaatti walumaan mari'annee murteessine guyyaa kaanisumatti rafeete yaada tokko haate yaada lammeessu asum deebiftee diimookiraasii keessatti sagalee caalmaa murteessaa maajooritii ruul waan jedhu waan kaaftu fakkaata. Lammaa Magarsaa nama akka uummata Oromootti gurri san darbee nam jajjaba san qabate saniin deemu ittaana paartiiti waan inni itti namanii murteessanii majority rule and right wanni dhan kun diimookiraasii laftamii dhaabtaayya. Diimookiraasii keessatti yaa'u akkuma siin jedhe jaarsi jaallammaan Oromoo birattis nu birattis ulfina qabu. Ammoo namni tokko tokkichuma kana wanni dhugaa haalluuf hin jiru jechuudha. Bakka namni 50 walitti jirutti yoo harka ka kennan taate namni tokko namuu tokkuma tokko qaba. Ulfinni beekumsi wal caaluu hin danda'a garuu diimookiraasii gaafa jedhan akkanuma. San akkas ilaalu. Naanna'ee an waan ofii beeku ka barreessu. Bakka ani hin beeknetti wanni dubbatame yoo jiraate sun rakkoo miti. Bakka ani hin beeknetti garuu immoo ammas kabaja isaanii gabbuusuuf otoo hin ta'in anis isaa ta'u haadha tiisha isaa ta'u abbaa fe'ee isaa ta'u kabaja namiifuu qaba. Garuu immoo dhugaan beeku namiifuu jedhee hin dabsu jechuudha. Ofiifis jedhee hin dabsu. Nama ofii jechuun even lubbuu xiyyaaf jechuudha dhugaan dabsu. Kanaaf amma karaan banaadha. Yaada kaasuun isaanii rakkoo miti. Ammas kanaafuu yaada isaan kaasan suni mormita akka dhuunfaatti waan mormitiin qabdi. Anamma akkanaa galutti ida'amuun kun caaseffamni haarofti kun Oromoodhaaf biyya Itoophiyaatiif hin tolaa jedhee amana. Namni na amansiisu immoo yoo jiraate sababa natti himanii waliin mari'annee yoo na amansiise immoo kan inni amanu fudhachuu danda'a. Ati yaa fudhattee inni akka hin fudhatin yaayyuu himi. Yaa. Yaa himee miti. Ati ammoo inni fudhachuu yoo akka hin fudhatin akka waan jira achitti paartii deeggaree harmatti ammoo uummata Oromoo waan soba himeetti barreessiti. Dhugummaa kun. Bakka nan beekutti kun dhuga. Bakka nan beekutti. Kanaaf Obbo Lammaan hin sobee jechuudha. Ani amma akkasiin jedhe amma Obbo Lammaan hin sobanii hin sobnee jechuun waan beeku ka barreessu. Waan beeku ka dubbadhu. Kanaafuu Lammaa ija deeggar waan tolchi cufa. Koree giddu galeessatti gaafa murteessinu hundumtuu sagalee guutuudhaan kan murteessine kan mormi hin jiru. Ka yaada addaa qabates hin jiru. San immoo nama 52 ka ture. Ana qofa miti jechuudha. So bakka sanitti yoo hin himin yoo mormiin keessa jiraate waa wayitiifis yoo qabatan. Obbo Lammaan ammoo asitti irra deebi'ee isaanii cufatti guyyaa sun immoo dubbate. Kun hin jirtu. An isaanii ida'amuun hin ta'u paartii kana haaressuun bifa kanaan marjariin kun hin ta'u wanni jedhan suni walitti makuun kun hin ta'u ka jedhu yoo na jala darbe ani hin beeku garuu hin dhageenye. Kanaafuu ati waan qabdu barreessitee jechuudha. Koree hojii raawwachiiftuu keessatti Obbo Lammaan gizee harka baasu pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa duraanii dhaattu walii ta'anii pirezidaantichi harka dheeressee baase Obbo Lammaan ammoo harka gana baase. Fuul isa gubbaa immoo reaction nu communication gizee barannutti communication is all about what you are saying waan ati itti mala akka ati itti miti jedhan. Akka ati itti suntu waa ibsa fuul isarraa reaction jiru. Oomuu laalte. Amma bakka san waan sun isaanumaan laalti malee bakka sanitti waan ati sargiti waan ani sargi interpretationii ani waan kennu qaba ati waan kennitu qabda achi keessa seenuun waan nu barbaachisuun se'u. Kanaafiyyuu Obbo Lammaan waan jira san waliin murteessee wanni inni uummatatti himee waan ati qubiin qabne jechuudha. Akkasi. Ulfaadhi galatooma inni dabar garhaan kee dhumna waan dhuunfaa keeti. Atini Abbo Taayyee Danda'a bakka bu'aa uummata Oromoo moo bakka bu'aa ODP'ti. An amma ODP keessa jiru. Nan qabsaa'ee ka dhufeef Oromoofi. Ani. Oromoon immoo filee nan fin. Anumatu ofii dhufe malee. Taayyeen achi nu haadha godhee namni sagalee tokko naa kennin jiru. Ofii kiyyaa immoo ani.
gaafan dura qabsoo kaabaawootittis dabalamu gaafan hidhamus jarana isinii dhaqeetan isinii hidhama harkanaa kennaa jedheen goon garuu rakkoo Oromoo laalee akka lammii Oromoo tokkotti rakkoon Oromootuun furamuu qabdii jedhee seenee jechuudha waan san so bakka bu'aa dhamoo miti ka jedhu bakka bu'iinsi akkaataa itti argamu hin beektu amma wannoodhaaf dhiyaattee yoo si filan akkasii filamta so bakka bu'iinsa wanni jedhanii ani ODP ka dhufee kophaa kiyya qabsa'uur Oromoodhaaf qabsa'u ofiifan dharraa qaba ofiifan yaada qaba mataa kee ni jira quuqamatti qaba so waan kana immoo tarkaanfachiisuu ka danda'u jaarmaya kophaa kiyyaa miti namni tokko du'uu siin danda'a dhukkubsachuu siin danda'a so jaarmaya wayii keessa seenuu waan barbaachisuuf jedhee yaade hambaasu immoo kana jedhee dhufe kanaafuu yes or no question at opinion bakka buutu moo Oromoo bakka buutu maal jechuudha kun kan lamaan keessa fila paartii filosoofisaa gargaraa kiree fudhatte mita talleen takkaan jechuun fakkeenyaaf fakkeenyaaf akkamitti exclusive ta'a yaa reefu amma akka jettetti paartii sana akka paartiitti waan keessan qopheeffatanii uummata gurgurtan bakka bu'ummaa jechuun maal jechuudha isiin adeemsite bakka bu'ummaa jechuun nama uummati filate bakka ofii buufati isaan ammoo uummati san hin filan jechuun ODP bakka buutama Oromoo maal gaafattare kan jechuun kiyyini kan keessaa takhame maal jechuudha gize hedduu asirratti follow up question dhibii waan qabu fakkeenyaaf atini yoo dhimmi wanni dhimma Oromoo laallata gize react gootu kan comment gootu dhaga'een beeku maal jechuudha jechuun kiyyin fakkeenya gize Oromoo keessa lafa Oromoo keessatti namni du'ee waa miidhamanii waa ta'anii aggressively gize atini qortee barreessitee waan kan mormit fan argeen yoo ammoo qondaalii mootummaa tokko gize hedduu saayidii qabattee waan barreessitu waan argeen Facebook tante follow tolchi fakkeenya si kaasuu danda'a yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Abbaa Shimallis Abdiisaa Harmaa waa dubbatanii pirezidaantii likk naachoo itti afaan Itoophiyaa kanaa waa qortee turte gize dubbii wayaa balamu simee rakkaatelle gize defend gootin dhageenna irda deebiin muummichi ministeera Abiy Ahmadis namoota gargaraa ODP keessa gize atini jaalowwan kan keewwanneetiin dhageen rakkoo ammoo naannoo Oromiyaa fuula gargaraa taat fakkeenyaaf gujii of nam 400 wadduu jira taksii react gootin dhageenne gareen adda addaa uummata Oromoo irraa tarrab jechootiin barbaachifne khabar wayyaaneetuun jedhamnoo jedhanii dhageenna takk reacting goon kanaaf uummata Oromoo moo ODP jedhees gaafadhe amma bakka sanitti addaan baasanii dubbii ilaaluun achi keessa beeke way jira akan daba jira akkas ilaalanii Oromoo moo eenyuun jedhan akan ODP onneedhan kun akka yaadatitti wanni inni qabatee deemu akka nama nuttis akka immoo barreeffamee lafa jiruttis uummata Oromootiif maaliin godhaa akkamittiin godhaa ka jedhee qabatee jiru ODP bakka bu'uu jechuun miseensa ODP ta'uu jechuun totally Oromoo dhiisuudha ka jedhee yaaduu jiraat kun cubbuu jechuudha daba gaafa kanan durallee odoo jijjiiramni kun hin dhufin Oromoo homaa dubbattee hin beektu kan namni kunis cubbuu moo yaalellee yaadatta ati waan sun sirra dhaban yeroo amma mooyyalee dubbiin taate strongly uummata saayidii qabatee gizeetu waa barreessitu qubqabna waan mooyyalee yeroo sodaa sun uummatilleen kan pireessi godha boorana akka galataa gizeetu waa mooyyalee irratti kaasa eegi ammoo ODP dabalamtee aangoo argatte completely ODP uma fight gootaa jedhan akkasii miti dubbii wanni ilaalamuu qabdu akka dubbii ilaalamuu qabdu amma dubbiin yoo mana kee keessatti waa dhalatan amma dubbiin yoo alaa dhufee nama alaatii waliin buutu akka gootu qabdu ammoo gaafa rakkoon keessa keetii as dhufu waan si dhibu qaba tokko lammaffaa gaafiin Oromoo deebi'uu qaba uummanni Oromoo rakkoo kaleessa keessa ture keessa bahuu qaba jedhee nama nani wanni kun immoo waan fedhaniif hin ta'u akkanumaan haa baanu innee waan qalbiidhaan akkanumaan kajeelleef hin ta'u waan barbaachisu qaba wanni barbaachisu maali waan barbaachisu sabii san gargaaruutu hin jiru waan barbaachisu sabii nu qarqaaraan jiru hin jiru ammas ijaarama barbaachisa gurmaa'ina barbaachisa paartii barbaachisa Oromoo nagan caala akkam gurmaa'in isaaf taayye akka sabaatti uummata Oromoo caala gurmaa'in jira saati amma laak san jedhaan jiru akka Oromootitti gurmaa'uu waan tokko ta'e gurmaa'insi beeka akkanumatti Oromoon onnoo ta'ee sabboonummaadhaan yaadaan afaaniin fedhiidhaan bakka tokko dhufuu miti kun waan sila formal ta'e structure formal ta'e institutionii jabaa gaafii kana kurfeessee definitionii itti kennee yooma eessatti akkamitti deebi'a akka jedhu institutionii jabaadhaa mani isaan itti kenne bitta institutionii uummati islaamtu paartii hum tokkoon dhaabu humi tokko dhaabbachuun Oromoon balleesse isaan amma fakkeenya strong dhaa isaan itti kenne bitta strong ittanii qabsoo saba waadaayyaa fuutanii bitta kanaafuu strong paartiin dhibin Oromoon barbaada laalka wanni jedhu jiru strong paartii alaaka biraa barbaadamaa miti paartiin jabaachuu qabaa waan ta'eef
paartiin nu qabnu kun jabina qabu qaba. Wanni hanqatu immoo jira. Jechuun yoo namni akka sanitti kalaalullee ta'e sun rakkoo beeki. Wanni kun jabaataa deemuu qaba. Jabaataa deemuu qaba. Jabaataa deemuuf immoo piriinsiipiliin paartii jira. Piriinsiipilii paartii jira. Hawaan kana jabeessu. Hawaan kana tokkoffaa marii keessoo jabeessuudha. Waan silaa keessatti irratti faayitu wal goonu waliin. Dhimma amma silaati duratti kaaftu kan. Dhimmoota adda addaa wanni keessatti kaafu. Qeeqee walitti dhiyeesse. Baay'ee jira. Wanni kana goonuuf jaalli keenya yoo inni dogoggora raawwate dogoggorri inni raawwatu ka isaatii miti. Ka paartiitu. Ka paartiillee ta'a. Ta paartii qofarratti illee dhumuu miti. Dabee uummata miidha. So akka akkasiin taane keessatti waan tolchinu qabu. Keessaa ammoo gaafa wannoo ta'u gaafa sibiratti waa ta'an gaafa namatti wajjin bobbaate namatti wajjin deemtu ammoo dhiibbaan haleellaan fagoodha isaa ta'u dhiyoodha itti dhufu nama immoo ati dhiyootti beektu nama hirriiba malee si wajjin hojjetu nama biraa miis interpreet godhee akka wayoggaa jedhu jechuun atam nama wajjin ooltu nama gaazexaa wajjin ooltu nama kaameeraa sii qabu kan sitti irra beeka. Nami fagoo jiru nami wayii tokko akkanumatti yookaan jibbarraa ta'uu danda'a. Hin beektaa Facebook yemma jiru. Beekuus wallaaluus nami maqaas jijjiirratee maalis jedhee yoo maqaas qabaate waa wayii akkuma fee godhu. Nama ati sirriitti beektu kan hankaleessaa handheengaddaa hambara kaanii waan fe'uu ta'e ammatti garuu namni ati itti dhiyeenyaan amma humna isaa si wajjin isaa rakkatu argitu. Namni kun dhugaa namni attaak godhu. Ati dhugaa isaa hin beektaa. Nami biraan beeku. Dhuguma isaatiin dhaabattee jechuudha. Akkasi. Warra gamma mormituuf kan cifaayu dhugum qaban jettee yaadda. Ani amma ofii kiyyaa beekutti. Akkan. Nama nani akkanumaan faarsuuf yookaan immoo akkanumaan dhiibuuf an godhan jiru jechuudha. So waan kana diffendi godhuun immoo jaala ofii hin barbaachisa. Isa namuu akka paartiitti akka ODP'tti dammi san dur yaatan uummata Oromooti. Nu warri televezyiinii awudansi keenna wanni guddoon nu qabna. Isanillee waan isan qabdan paartiin isan qabsuuf saniif uummata Oromooti Oromoo qabdan. Koomii paartii uummata Oromoo irra dhufu akkamitti ilaaltiin fudhattu? Fudhachaa turtan uummata keessan keessatti? Akka maaliif fudhachuu dinna? Gaafii uummata Oromoo lakkoofne harkaa qaba. Kanaafuu waan hojjennus koomii sabii santi kennullee hin fudhattanii jechuudha. Hin fudhannee. Armirratti waan waldhaa tokko barreeffama kan keessa baasee sii qabre. Sadaas 12 irratti girris maaltu dhibeette barreeffama barreessitu keessatti. Girrisi waan godhin beeki jetti. Waan isin galchii waliin rakkata. Akkasuma iyyeeyyisiisa. Jidduu kanammoo muudamuuf kaafamu hoggansa ODP'tti jala waccisiisuu jira. Mee maalti jar dhibi? Jaalalmoo jibbo ODP'tti. Akkas jar rakkisa. Maaf akkas booyuu ette gaafatti. Nami gaafas koomenti isaan kennee ODP'n nam buuftuu yookaan korsiiftuu koomenti godhu uummata Oromooti. Yaa uummata Oromooti. Harki caalu uummata. Akkas hin jiru. Amma bakki dubbiin irraa baddu achi. Bakki dubbiin irraa baddu. Uummata Oromoo miliyoona meeqa? Jechuun waanuma namni 10 namni 1 namni 12 akkasumaan kasunuu yookaan ijaarame ta'ee jedhamee ajandaan itti kenname. Inni oofu. Uummata Oromoo taree riiprezentaatiivii qaba. Uummata Oromoo bakka bu'aa fakkeenyaaf uummata Oromoo miliyoona 50 Feesbuukiin fayyadama. 50 dhiisaa akka biyyaattuu nam miliyoona 6 caalletti Feesbuukiin fayyadama. Akkasitti herregama. Sun keessa uummata Oromoo riiprezentaatiif avreejii fudhataa miti. Barreeffamati barreessitu keessa namni 3,000 kooment kennee 2,000 yoo waan ati barreessitu sun irraa quuf hin qabne warri sun Oromoo bakka bu'ee yaaddu ati. Oromoo bakka bu'ee ka jedhu tokkoffaa namni Oromummaa tanaa akka isheen itti ilaalamtu. Oromummaan kootiyyuu miti. Oromummaan afaanillee maqaayyuu miti. Safuu isaa duudhaa isaa fa'a hammatti. Waan siraa Oromoon hin jenne. Waan Oromoon jechuufi miti dhaga'uufu saalfatu. Wanni jedhu ani waan akkasii bakka bu'aa Oromooti jedhee amanuu hin danda'u. Namni waan saalfii waan maal jedha booranni waan akkasiiti. Waan araamuu qabuu babbadda. Waan fokkisu waan jira waan akkasii. Waan ceera fokkoo. Oromummaa waan ceera fokkooti. Waan akkanaa kan namni dubbatu. Oromoo bakka bu'aa intarestii Oromootiif faayidaa Oromootiif dubbatan. Yoo akkasirra maajooritiin Oromootu ceera fokkoon beektachuu bitta. Yoo namni kun sadii yaadi si kenna yaadi sirra kennan baay'ee waan hordofuuf. Namni hedduun si abaara. Namni kun cuftii aganum si jibbe moo aganum ceera fokkoo Oromoo wallaaltu moo wamas barreesse sunti gizee tokko tokko.
waan sab kan tuqa yookaan sabaarsa. Waan saba tuqa. Haga qalbiin kee beeku. Waan saba tuqa. Ani hin barreessin. Fakkeenyaaf si kaasuu danda'a. Girris shanee war mooraalii hin qabne, war yaadi hin qabne, war sagalee uummata dhabe. Etta walitti qabde jimluun walumaa darbatu. Sun akkasuma. As keessa uummata Oromoo hin jiru. Sun amma namni akkuma siin jedhee sun namni waan jedhuuf waan dhiisu hin beekne. Waan lagatuu fi waan hojjetu hin beekne. Akka duras siin jedhe definishinii uummata Oromooti. Oromoodha yoo jedhe waan akkasii sun. Kanaanuu immoo kan namni tokkichi hokkuudhaan fa'aa hojii dama fa'aa waan adda addaa deebi'ee arrabsumatti oolu. Nama akkasii namni sun tokkoffaa maqaa isaatu maqaa Oromootiin haa ta'u malee baay'ee isa diinni illee godhuu hin danda'a beekati. Maqaa Oromoo boonaa jechuu danda'a, sabboonaa jechuu danda'a, leencoo jechuu danda'a, waan akkanaa jechuu danda'a. Namni kun eenyuu anati beektu namaa go eenyuu isaa akkati beektu baay'een isaa ofiifuu dhokate ana hidhee asuu bahee an dubbatuu hin danda'in namni akkasii. Yaadi sun kan yaadi uummata Oromoo hin jirette yaadi. Yaadi nama qulqullootu hin jiretta. Yaadni nama qulqulluu akkasii hin ta'u. Kanaafuu yaadi. Na loluu hin dandeetta. Na loluu hin dandeetta akkatti na loltu qabu. Si loluu hin danda'a akkatti si loluu qabu. Tun aadaa Oromooti. Namni garuu waan hin malleen kallattii saniin dhufu waan Oromooyyuu saalfachiisan dubbatu waan Oromooyyuu saalfii waan tokko yaada kennuut gubbaatti namni karaa adda addaatiin yaada kennuu danda'a. Kana marrabsiin jira waan hin taane dubbatiin jira. Ka dubbatsulleeni waanuma ta'etti sun fakkeenyaa fi akkati itti barreessitu galuu fi didda akkas jechuu danda'a. Kanaafuu nama gasgahaa yaada si kenne keessaa yaadi Oromoo hin jirachuun xiqqoo. Yaadni Oromoo jira. Yaadni Oromoo fakkeenya waan an jedhe irratti waan an godhe irratti bakka kanarratti tokko sababa kanaaf wanni kun rakkoo. Sababa kana yaadni ati yaadde akka yaadatitti sa yaaduu mirga keeti. Garuu immoo akka kiyyatti kun karaa kana Oromoo miti jedhee namni dhufuu hin danda'a. Garuu odoo dubbiseetu raawwate yaada silaa fuula tokko ta'u sumaa maxxanse an arraba 38 achi jalatti gannaqu odoo iyyuu laalin kana yaada Oromoo ta'ee takkaa yaadoon takkaa naman. Kada barruuti. Jechoon dubbatte keessaa warroota maqaa Oromootiin qabsaan tokko irratti warri shunkurtaa afaanan gurguru jettee yeroo tokko dubbatte turte. Warri shunkurtaa afaanan gurgursuun nam qabso Oromooti urabba tokko ammaate ka tolu Oromoo ta'e ta'uu qabaatuuti nam sabaa fedha urabba'i. Aannan shunkurtu gurgurtee dhan agas gabbuusuun hin fakkaate. Lammeessoo akkas keetti taate isan odiippii keessa waggaa si dabalate warra manii dhaaba nam guure nam balleessa turu sun cuuf keessa odiippiin sun hin jirti. War suniin gantoota jechuun dandeenya. Namni fedhii fi faayidaa uummata Oromootiif lafa fagoo deemuu miti. Guyyaa tokkoyyuu guyyaa lamayyuu itti yaade itti dhiphate. Oromoo biraayis nu biraayis kabaja qaba. Garuu immoo akka duratti eennisan. Namni gaafa waan tokko mormus gaafa waan tokko deeggarus dirbaba Oromoon ittiin deemuu qaba. Yoo san keessaa bahe rakkoodha. Namni yoo si arrabse faarsuu hin dandeettu. Yoo si arrabse ati faarsuu hin dandeettu. In ulfaata jechuudha atis nama waan ta'eef. Kallattii saniin wal arrabsitan jechuudha. Wanni sun waanuma akkasitti karaa san dhufe malee jibbarraa yookaan immoo gumaata isaan godhan xiqqeessurraa miti. Namni gaaf tokkoyyuu Oromoof jecha dheebuu oole Oromoorraa kabaja qaba akkasii yaan. Falaasamni nu qabnus yaan ittiin deemaa jiru ida'amuun kan jennu kun yaanni nama hundaatu gumaati nama hundaatu waan dhufe kana keessatti namoota har'a jiru qofa doon ta'in namoota har'a hin jirre akka waaqoo guutuu fa'a akka jaatanii fa'a kasaniin duraan akka taaddisaa birruu fa'a waan isaan godhanii darban itti teetuma dhufee siin nu baasee inni aman. Kanaaf namni gumaata waan kana keessaa qabu namni qabsoo kanaaf gaaf lama gaaf sadii dheebuu oole beela'e rakkate hundumtuu Oromoorraa kabaja qaba nurraayis kabaja qaba. Kabaj sun akka kabaj sun akka magamma akkatiin kennin faargi fakkeenya shanii warreen kana yeroo baay'eetti fayyadamtaa garee hattuu garee maseen itti guddoo abaarta. Shaneen tun qabsoo Oromoo keessa hoomuu gahee hin qabdu itti yaadda. Ammoonni akkuma dura siin jedhe ammas akka akkatti namni waa laala. Akka akkatti namni waa laala. Gaafiin Oromoo illee maalinni akka akkatti namni fireem godhu. Akkamitti deebi'aallee akka akkatti namni laala. Haa ta'u namni gaafa waan kanaaf deemu irratti akkan dura siin jedhe sun yoo achi keessatti miidhaan Oromoo ka gahu ta'e sila Oromumaaf waa gochuu keessatti
ana malee immoo an biraan jiruu ka jedhu ta'e. Adamma guyyoo. Yaada qabda mataa qabda. Mataa kiyyaan hin yaaddu. Ija kiyyaan hin gartu. So anamma Oromoof gaafa yaadu akkanatti fakkaatetti yaadaa jira malee. Akka namni biraa yaadettanii yaadu. Kanaaf akkasitti ibsitu. Akkan jedhetti yoo hin ta'u kasiin jedhu jira. Karaa san deemuu baannaan ati diina Oromoo iyyuu miti jedhee namni Oromummaa sirraa mulqu yoo jiraatu. Akkanumatti jechuun waanuma fakkeenyaaf gaafii akka na gaafattirra. Namni gariin gaafii kana gaafii hammaataa namni deeggaru. Gaafii jabaa gaafii ulfaataa isa gaafate. Kanaaf namni kuni ammeenya qaba yoo siin jedhe. Yookaan immoo gaafii laafaa isa gaafate. So kanaaf innis waa wayite dhiyoo kasiin jedhu ta'e. Toora kanatti yoo laaltu. Bakki sun rakkoo. Namni jeejimentaali irratti hundaa'ee ana malee an biraan jiru jedhee namni sun rakkoo Oromootu isuma hidhee tan mana. Namicha odoon ta'in yaadisa yaalta. Yaada sallaalta. Yaadni yaada Oromootii miti. Yaada Oromoo toluu miti. Akka yaadu. As keessatti waan Oromoon taane Oromoo miidhaan guddoon kan dhaqqabe bar bulchiinsa wayyaanee keessa. Warra miidhame keessaa tokko wayyaaneef ammoo namni ulee ta'e uummata Oromoo tumsiisa ture OPDO. OPDOon sun hagammaan gubbaa jirti. Bakka sanitti wanni an ofii kiyya deebi'ee ilaalee jira. Ofii kiyya. An deebi'ee ilaalee jira. OPDOon wayyaanee fi ulee ta'ee jira an jedhu. Amantaa sun. Wanni allaalu jira. Wanni allaalu jira. Rakkoon gama saniin gahe miidhaan silaa gahe jira. Garuu immoo achi keessatti gaafa dubbii kana laallu odoo OPDOon hin jirre. Hoo jetteet immoo seenaariyoo biraa laalta. Otoo OPDOon hin jirre maal ta'uu danda'a laalta. Ammoo achuma san keessatti roorroo san jala taa'ee takkee nama rukuchaa takkees nama hidhaa sanuu gochaa ammoo waan godhamaa achi jalatti guddate immoo ilaalta. Tokko Oromoon rakkoon isaa tokkummaa dhabuudha. Hin beektu. Tokkummaa kana ijaaruu keessatti caasanii OPDOodhaan diriirfame caffeen Oromiyaa hundaa'e haalaaf waa jabaatu. Oromoo bakka tokkotti wal argisiisu waliif fidu caasaa mootummaa kana tolchuu keessatti waan duraan hin turin wanni kun tokkummaa Oromoo ijaaruu keessatti gumaata qaba. Gumaata godhuuf lubbuu nama gangaa nam gumaata godhuuf fakkeenyaaf namu beektaa waa tolchu dhageetta namu waa tolchu riizinumuufi qaba beektaa waa midhaasuuf waa yaaltee waa illee balleessita. Fakkeenyaaf Oromoo ijaaruuf roolii isaan irra eegam katabataniiti malee balleessaan isaan uummata Oromoo irraan gaanguddoo jira. Siyyuu dabalatee jechuudha. Anamma isaan amma gaafa san humni isaan qaban ijaarama isaan qabaniin ofirraa yoo roorroo dhoowwuu hin danda'an. Roorroo jalatti garuu of ijaaranii ofillee guddisanii Oromoolee barsiisanii roorroo san cabsanii jiru jedhaman. Amma roorroo san irraa guutuma guutuu bilisa baatanii? Roorroo san irraa bilisa baanee jira. Hanqina keessoo keenyatiin bilchina dhabuu nama keenyatiin. Wanni tokko tokko wal hubachuu dhabarraa wanni dhufu dhufe malee wanni diinarraa nu dhufu wanni gubbaarraa si gadi akka kaleessaa nutti fe'an hin jiru cabsinee obbaafannee jira. Waan tokko asirra kaasanii jira irra deebiin yeroo baay'ee dhaga'i. Ani taa'ee danda'a yoodhanii qabsaa Oromooti namganne hedduudhaa dabarseen qaba. Taa'ee wanni inni daayirektii OPDO seeneef iyyuu bakka OPDOtii manidhaa keessatti siin jedhan basaasaa siin jedhan abtaayyaatu basaasa turte. Laal rakkoo guddaan waan kana. Kaleessa sitti himee jira. Namni barnoota ofii yuunivarsiitii irraa dhiisee odoo hanqina silaa wannoon qabaateen hiriyoonni na beekan jiru basaasuuf waggaa 10 ammoo wanni basaasan immoo maaltu jira achi keessa. Jechuun akkanumatti loojikilii yoo ilaaltu sila namnuu gaafa maakalaawwitti qabamu namni dubbii dhoffatee achi darbu namumaa godhu. Kun silaa odoon gaafatanii dhangalaasa. Anummaan basaasa siin jedhu kun oomayyuu ofiifuu achitti fixeen deemu hin beektaa jechuudha. Rakkoon jiru maal? Namni yaada inni yaadu waa waliin simanne waa waliin taane yoo ati yaadde waa wayii siin maxxansa. Yookaan gantuu siin jedhe yookaan basaastuu siin jedhe oo fedha Oromooyyuu miti siin jedhe waa wayii ilaalee yookaan akkasitti bakka akkasitti dhalatee warra akkasiitii siin jedhe. So kun akka rakkootitti waan borusiif ta'anis Oromoon laallatu qabu. Malee loojikumaan laaltu. Akkasitti ofuma atuu yoo laaltu. Jechuun waggaa tokko basaasee waggaa lama basaasee nan ga'u sila odoo basaasa ta'e onnis. Jechuun maal mee waggaa kana guutuu achi keessa basaasa maaltu jira? Kanaafan basaasaa miti jedha. Akkamii yaadamaa jiru? Jechuun. Midhaaddu bakka dhibii kasatti maxxansan keessaa ETM saniin jedhan
ETM suni yadi gamteedhani jirtu ETM suni beektaatillee yoo kaasa yada geette. ETM jedhani. Wanni jedhan suni anaa milkeessaa addisu. Wanni irraa ka'anii jedhanis akkuma dura siin jedhe waan nu jenne yoon tahin namni nuun faallaa jiru akkuma waa wayititti waa wayi gruupiingii wayii tolchanii an deeman. Addisuus wajjin turre milkeessaas wajjin turre gaafa namni ibidda irraa fagoo taa'ee ibidda boba'u laalu nu keessa dhaabban. So jara lachuu har'as wajjin jirra waan irratti wal dhabnu hin qabaanna waliinis hin falmina garuu immoo har'as nuyi walii jaallan jechuudha gaafa akka namni fagoo dhaabbatee dubbatu sun gargar fagaachuu keessanillee ni mankura gamdu gaafa fakkeenyaaf eegi tiim lamaan jaaramee yoo asii isaniyyuu wal qubiin qabdanii waan jedhanii jira kijiba kun warra gizaati nama waan lammaa sun barreessitu yaa sin dhagaam qaree dubban sun barreessitu Dr. Milkeessaan afaan Ingilifaati none of us mata duree jedhu waayee barreesse we have no moral ground to criticize lamma magarsa waan jirtu kira waa qora jira yoo dhugumaan isanillee lachuu walumaan jirtan korallee kee walumaan teettan waan ati agarsu Milkeessaa marguu dadhaba. Milkeessaan argeemuun argine yaa namni kora tokkorra wajjin taa'e namni sagalee tokko wajjin dhaggeeffate akka waa hubatuu hin danda'a. Waan inni argine inni arguu danda'a. Waan inni hin argine immoo arguu danda'a. So korri sun waan sa'aatii dheeraa ture. Yeroo hunda namni on board hin ta'u. Wanni wayii qalbii nama fufuutus jirti hedduun waan tokko tokko. So waan an arge inni arguu dhabe addan ta'u garaagarummaan ta'u waan ani yaadin inni yoo yaades jaallummaatti yaaftasa waan addaan kutu hin jiru jechuudha. Ammas nu jaala waliin mari'anna maali irratti akkam jetteeti ani maali ati maal jettee maaliif jettee waliin jenna jechuudha. Wanni guddaan paartiin keenya ittiin beekamu kan yaadanarraa adda ta'e waan ati jette diinummaan Oromummaa walirraa mulquu jaallummaa walirraa mulquun hin jirtu jechuudha. Kanaafuu anaa fi Milkeessaan anaa fi Addisuun ammallee jaallummaa qabna ammallee wajjin jirra boruus yaada garaagarummaa qabaachuu hin dandeenya garuu immoo jaallummaan teenya hankaleessa ibidda keessatti tolfamte sun hin cabtu jechuudha kana. Agaa ceetanii aratti kiiloo seentanii akka Afrikaallee akka addunyaallee waa dansa hojjetanii qabdanii dhugaa hin aalam jechuu kiyya. Agammoo san dhuftanii Oromoon gadadoon Oromoo baay'achaa dhufuun dubbatama. Fakkeenyaaf Gujii, Wallagga, Booranallee dabalatee lubbuun Oromoo guyya guyyaan baati. Akka ragaa dhiyoo as qabnutti Gujii keessatti sababa rakkoo nageenya ataakaroo isaniif warri maqaa abaawootiin socho'u warra abaawoo woboon bosoon jiru sun uumeeni nama hedduun du'uu dhageen. Namni hagan gaduun ammoo asirratti dhagaame yaa. Nama hagan gahuu miti. Oromoon du'u iyyuu miti. Rifachuun isaa nu dhukkuban. Rifaatuun jeequmsa gaaf tokko dhalatuun nu dhukkuba. Haa ta'u immoo rakkoo saniif akka furmaata argatus waan goone guddaa qabna. Waan goone guddaa qabna. Gaafa duraatu I don't know yoo duuba deebitee yaadattu uummanni Oromoo waan waliin dhabe malee waan irratti wal dhabe hin qabu jedhee ture. Ammas waan tanaan hin amanu. Haa ta'u namni akka waa hubataan hin jiraate. Waan kun akka furamuuf namni biyya kana keessa seenuu hin dandeenye akka galu. Dirreen dimokiraasii akka bal'atu. Akka kun ammas inni gootan kanatti namni yaada qabu yaada kanan qaba imaammata kanan qaba tarsiimoo kanan qaba Oromoodhaaf anatu kaanirra wayya wanni wayyuuf kanaafi jedhee namuu akka dhiyeeffachuu danda'u. Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa akka uumame siyaasa Oromoo jeeqamarraa gara minjaalatitti akka bahu waan goone qabna jechuudha. Garuu immoo gaafa kun banamu erga gaafa silaa dhukaasii barbaachisu kan hin dhukaasiin har'a immoo karaa nagayaa Oromoo qofa osoo hin ta'in kabiraatu Ogaadeen arguu dandeettaa galee jira. Nagayaan qe'eensaanii nagee qabdi. Bakka biraas galee jira. Akkasumatti nagaan jira. Keenya keessatti erga dubbiin dhumate erga dubbiin hoo rakkoon illee jiraate nagaan furamuu itti danda'u. Ganaa ibidda qabsiisuun sun baay'ee garaa nu nyaata. San immoo Oromoon eenyutu kanaaf gaafatamaa eenyu illaata. Isa mootummaa biyyi bulchitanii qaama fulan barbaachifne dhukaasuun qaama lubbuu nama balleessuu jiru kontirool godhuma dadhabdan. Baay'ee gaafii gaarii amma kaafte. Amma caasa amma jiru kan eenyu akka gubbaan ture atis beekta. Oromoonis hin beeka. Saayikooloojii kamiin jaarate himaammata kamiin jaarate hin beekamu.
So eenyummoo namni bakka furtuu ture hin beekamu. Interestiin warra kanaa immoo maal akka fakkaatu hin beekamu. So waan kana qabattee even keenyummaanu waan kanaan dura siin jedhe waluu sodaachaa waluu amanaa caasummaan istiraakchariin nu ofii qabu dandeettiin inni qabu kutannoon inni qabu akka inni kaleessitti ture fedhiin faayidaa wanni inni yaada ture waan baay'ee rakkoo harka qabna jechuudha. Waan kana immoo akkasumatti akkuma waan fayyaa akkuma waan gubbaa gajalaatitti waan hundi wannoo jedhuutitti yoo kalaaltu ta'e rakkoon nu bira doon ta'e warra akkasiin ilaaluu rakkoo. No rakkooni yoo akkasiisan bira uummata Oromoo agi caasaan kun jiru agi warri dhiiga Oromoo dhugsuun angorran ka'e agi warri dabbara sun dabbisatti fufu dooti Oromoo akka jirtu jalqabumirraa kaasanii Oromoon iyya ture. Iyyan Oromoo sun guyyaa guyyaan ammoo nu gabaasaa ture. Nulleen dhageenne miidiyaa uummata Oromoo illeen dhageenne duutii uummata Oromoo clearly taatee jechuudha. Kanaafuu qaamni Oromoo jeesuu keessa roolii qabuyyuu qaama keessan ta'uu amantan hattu maaliif gorsuu dadhabdanaaf ta'a jechuudha. Amma wanni ilaaltu gaafiin uummata Oromoo akka ammatti fireem goote kana moo miti. Laaluudhaan kun dubbii akka kana gagga'u akka inni bilaak meel gochuun ta'an laaluu barbaachisa. Gaafiin Oromoo maaliin Oromoon maal jedhe dhiiga Oromoo warra dhugaa ture dhugaa jennu maal jechuudha eenyu faadha wanni sun wanni kunu waan qorannoo gaafatu waan sila alligeeshinii guddaa wanni kun akkanumaan hoo jedhan baay'ee bijitaa'u baay'ee rakkoo akkanumaan jedhamuu qabu wanni ilaalamu qabu. ODP warra akkana hin jiretti namantu abtaa'e omree baasu. Akkamitti jedhe akkamitti jedhe namni rakkoo uume namni rakkoo uume hin jiru. Uummata ammoo himachuu jira akka baasee fakkeenya namni kun dhedhee uummati koomii sanii kenna namni uummati qubitti qabedduu jira. Nami laal wanni tokko akkan dura siin jedhe ati amma deebii ilaal ammas namni intarastii dhuunfa irratti wallaale fedhii dhuunfa irra waan ta'e irratti walii bu'u waan san gaafii Oromoo godhee yeroo inni itti waliin abaaru argita achitti miti paartuma keenya keessatti wanni akkasii hin jiru waa wayiitii irra wal dhabeenna deebee dubbii hojimaataa godhee achirra siffite yoo dubbii akka kanatti ilaaltu ana bakka kana yeroo baay'een ture bakka kan almost waggaa tokko ture asirra nama baay'eetu dhufe waliin dubbanne namni aangoo gaafatee jira namni kondominiyeemii gaafatee jira namni lafa gaafatee jira anaa kana jechuudha lakki akka kanatti hirree Oromoo waliin hin geenyu dubbiin akkaataan gaafiin kun itti deebi'uu danda'u eenyutu maali ka jedhu sun hundumtuu qormaata gaafata tarsiimoo gaafatettu achi gabbahee gaafiin Oromoon deebinee ka jedhee barreessu jira. Gaafiin hin deebiin garuu dhuga kun ani sobeesiin jedhan jiru. Dhuga eenyu abaluu maqaa namaa baay'ee gaarii miti. Dhuga. Inkaas maqaa nama kaasuun hin jirti. Gaafatti iyyatti deebisaa fedhe. Fakkeenya wanni lubbuu nama dursan jirti fakkeenyaaf namni lafa maqaa yaamtan Gujii Boora Wallaggaa guyyaa namni du'u jira. Kanaaf amma assaayimentii itti deemnaan hin barbaachifti. Itti deemtanii yoo mumseetti. Halkanii guyyaa hojjechuu jira. Achirratti caasan keenya. Caasan gandaa, caasan aanaa, caasan godinaa ofii isaatiif waan kana keessa akka ajjeefame guute jechuudha. Kanaafuu jechuun itti deemu humni dadhabdanii warri sun hin dadhabdanii warra walaatanii sun. Amma warra san akkasiin jedhe hin dadhabdanii akkanaa namni hundumtuu beeka. Tokkoffaa dubbiin kun karaa nagaa akka furatu. Achirraa eessa duu keenya garanaa eessa duu keenya dubbiin kun eega danda'ametti karaa nagaa akka furatu. Lammaffaa immoo akkasiin jedhe caasaa waan kana olaantummaa seeraa ittiin kabachiistu asitti qofa odoon ta'in bakka biraas wanni itti ilaallattu jira bakki biraa karaa biraa jechuun bakki namni ilaalu bakkuma takka ilaalu bakka takka rakkoo namni yaada achuma deebisu dubbiin garuu achii miti wanni asitti qe'eetti illee eeggannu jira waan kanallee waan ittiin eeggannu qabachuun hin jiraata karaa biraallee wanni itti ilaaltu jira isallee waan ittiin eeggattu ilaalta rakkoo bakka biraa jiruus ilaala san hundaafuu akkaataa inni madaalu yoo furaan deemeen bakka tokko irratti yoo xiyyeeffatte rakkoo garuu amma humna keenya amma nu danda'ame gaafii rakkoo kana rakkoo nageenya dhiyaatti isaa ta'u kibbatti waan uumamaa jiru nu dhukkuba jechuun namni ana qofatu Oromoo wanni Oromoo taayeen dhukkubuu yoo jetteetti rakkoo dhabee wanni sun anammas hin dhukkubuun jedhu akkaataan itti hubattu garaagarillee haa ta'u akkaataan fireem itti gootu adda adda haa ta'u si dhukkubasis maaliifuu wanni kun foon kee dhiiga keessiif nama biraas akkasuma laalu garuu immoo namni waan fedhu hunda godhuun immoo wanni si dhibu jira waggaa 10 irraa bar
akka har'aa kana ta'uu hin feene waggaa 10 irraa. Garuu immoo humni qabnu ijaaramni qabnu tokkummaan qabnu waan san nu goosisuu hin danda'a. Wanni hundumtuu akka qabu. Akka irra jirru kun immoo borutti kun seenaa ta'ee seenaa biraa keessa jirra jechuudha. Akkasiin ilaalaa yoo deemne malee hoppii qabdan jechuudha. Hoppii qabna hojjechaas jira. Hoppii qofaan utuu hin ta'in qabatamaatti. Midhaaddu gara kaayyoo rakkoo nageenya kanaa wal qabatee waan tokko kaaftee jira. Nageenya kan furuu fi agumni kennaa yaalii godhuu jiraachuu akka raaraan dhumatullee yaalii godhuu nutti himte. As keessatti amma akkuma Oromoo kun qabu akka jedhamelleetti nama hedduun bal'isa akka irra mari'atamelleetti warra kana akka hin galle namni tokkoffaa tiriik yookaan waan siyaasaa taphatee isanidha ODP. Sun dhugummaa dhaara. Kun bar akka nun tahin ofii fuulduruun beeka. Loojii kumatu sittiin. Nu maal namaan jenna koottaa galaayen. Koottaa galaayen. Namni qaxxitaa kallattiidhaan Eertiraarra dhufee ardaayitaa galee leenjii barbaachisu fudhatee poolisii Oromiyaatti dabalamee jira. Ambiraa immoo ka gaafa san gaaralleen ture gaafuma nu galaayen san seenee achi immoo leenjisuutti seenee jira. Nu waan goone hin qabu. Maaliif ODP takkana godhee OPDO takkana godhee akka namni galuun barbaadamu kun cubbuudha. Gaafa duraatu koottaa namaan hin jennu ture. Dubbiin jiru garuu maal namatu maalirraa ka'ee akka ta'an hin beeku. Albee lamaan yookaan immoo waan lamaan taphachuu barbaada. Mooqalamaan gama tokkoon annagaya fedhu. Gama biraatiin immoo ulee biraa immoo duuba godhatee waan akkasii ayyaatu jira. Of course kun nagaan dinne jechuun wanni jedhan sun dhara jechuudha. Midhaaddu garduma jirram saatiin qabnullee waan nu yaalaa rifattee fi Prosperity Partiin Izeema waliin merjir ta'uu odeessuu jiran waan sun qabda. Kana oduu wanis akkuma isin dhageettan dhagahee jira. Fibiirraa. Wanni achirratti deebi'ee wanni ibsi baheellee jira. Wanni akkanaan jirtu ka jedhu. Lammaffaa wanni sirriitti ilaalamuu qabu jira. Sagantaan keenyaaf sagantaan isaanii akka samiif lafaa adda fagaata. Warri waan lammummaa malee waan amma saba jedhu kan dhaga'uun barbaannu waan jedhu jira. Wanni akka sagantaatitti qabatanii isaan lafa kaayatan. Toora kanatti akkanumatti merji goonaa. Wanni jedhan rakkoo. Maaliif wanni irratti merji goona. Sagantaa baafannisan, imaammata baafannisan, tarsiimoo baafannisan, dambii ittiin buluu baafannisan. Achirratti wanni sun gaafa duraatu mariifuu taa'ufu. Wanni sun hagam walitti dhiyaataa, hagam adda fagaataa sallaaluun barbaachisaadha. Amma wannoo keenya kana dambii keenya kana maxxaneetu nu biran dhufu. Akkuma dheengadda mirkaneessinetti gala dambii isaallee imaammata isaallee wannoo sagantaa isaallee. Ammuma kanatti yeruma kanatti wanni sun ta'ee jedhameet yaa'u ginoo achi dhattee maalii jedhanii wanni ittiin bilaakmeeyil namitti wal godhu. Sun malee kun dharati midhaaddu hadabaru kan eegisiin dhartaasummaa findaa. Amma olmas waggaa lamaffaa deemuu jirtanii qabsoo sabiitti isan keessa gaafii joomata Oromoo hin deebifne nageenya Oromiyaa iddoo jeequmsa jira. Waan yaaltanii qabdan jeequmsa jira jeequmsi mormaan. Filannoon ammoo yaayyuu santi dhiyaatti. Paartileen hedduun isa nyaachuuf teettee wal qindeessuu jirti. Uummata Oromoo irra sagaleen argannaa jettanii yaaddu immoo waan jettanii yaaddu. Laalamma dubbii rakkoon bakka kana jirti. Tokko gaafii Oromoon deebifnee an jedhu. Gaafilee ijoo siin jedhu. Gaafilee ijoo ka deebifni jiran. Gaafii ijoon Oromoo maalinni yoo naan jette naan. Namni biraa akka biraatti fireem godhuu danda'a. Gaafiin Oromoo ijoon Oromoon bilisummaa argatee dimokiraasii argatee waan barbaade ofiisaati. Waan barbaasa bedhe feek namni dhamuu jiraaf saayya gamma. Waan yeroo hin qabneef malee. Namni yoo seera cabse. Ani isin hidhames. Ati isin hidhamte. Seera eeguun dirqama. Kun biyya birattuu biyya kamittuu akkasuma. Inumaayyuu biyya kanatti namni seera cabseet odoo hin gaafatamiin hafaa jira malee seera yoo cabsan akkasi. Paartilee biraatiin wajjin immoo ka jiru. Nuyi uummata Oromootiif waan hojjenne qabna. Waan hojjennu eenyus qabna. Waan kana itti himan. Namuu dhufee ni himata sagantaa ofii. Waliin dorgomna. Waliin dorgomna. Oromoo waan barbaade abbaa barbaade filata. Oromoon nu malee nama biraa hin filiinii hin jennu. Ammoo gaafa dhumaati Oromoon nu filatettanii yaaddu akkamitti ilaaltu? Abdii qabdu guutuu jechuun filannoo 2020 injifannettanii full confident taatu. Maal jechuudha gaafiin akkana? Gaafiin akkanaa bee ofiifuu nu filatettanii yaaddu jechuun maal jechuudha?
Nuun filatu inni akkamitti itti deemu. Gaafii Nuun filatu inni kayaannu. yaa Sagantaa maa bafan. Egaa nuun filatu inni kayaannu maaliif yaani qophii filannoo goonu. Jechuun sun bar jalqabumarraa akka yaadamni isaa dogoggora yaadamni akkana. Nu filataa hin mo'annaa. Nu qofa miti bar namuu mo'adhaa na filataa jedhetti dorgomu nu qofa otoo hin ta'in. Namummaan beeziin isaa Oromoo keessa illee hin ta'in gaafa sagantaa isaa baasee dhaqu akkas. Nu immoo Oromoodhaaf wanni nu qabannee jirru. Agammaatittis hanqina qabnu wajjinu rakkina dogoggora uumne wajjinu laallee wanni nu Oromoof goone. Oromoon san laalee waan ammas harka qabnu Oromoon laalee itti mannee namuu wajjinuu dorgomne hin mo'anne inni qabsoo goone. Rabbi san gargaare. Daawwattoota qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gaaffiif deebiin qondaaloo DP Abtaayyee Danda'a Reedoo akkasumas Abba Liiban waliin goon kan fakkaatu ture. Abtaayyeen yeroo qabirraa qusatee waajjirri isaan nayaamee haala midhaagaa ta'e waan gaafachuuf waan naa deebisee fi ulfaadhu galatoomii jennaan torbaan keessummaa wal fakkaatu qabannee dhiyaanna. Jiraadha. Abtaayyee ulfaadhi galatoomii.